amma dura mountain ilaallee dhufne asirratti kan ilaallu immoo plains jechuun laandifoormii keessaa yookiin haala teessuma lafaa keessaa isa lafa gatteessuu diriirtuu dirreedha jechuudha. Lafa dirree ilaalla. Another major type of the landform is plain. Laandifoormiin kutaalee yookiin taayipiin gosoonni laandifoormii gurguddoo keessaa inni biraa dirreedha. Plains are large area of the flat lowland. Flat lowland with no hills or mountain in them. Lafa large area taate yookiin naannoo bal'oo taate lafa gatteessuu diriirtuudha. Flat lowland with ammas no hills tulluun qabdu gaarreenis lafa hin qabne jechuudha. Lafa gatteessuu diriirtuu gaaraas hin qabne tulluudhaas hin qabne maal jenna? Pileeniidhaan. The Great Plains in the United States in good example of the large plainidha. Fakkeenya guddaa kan nu ta'u lafa jiddugala United States jidduutti argamtu fakkeenya guddaa pileeniiti. Plains are very important area for crop cultivation and animal husbandry. Lafti plains jennuun tun horsiisa beeyladaatiif crop cultivation biqiltuu yookiin dhaabinsa biqiltuutii fi animal husbandry horsiisa beeyladaatiif baay'ee barbaachistuudha jechuudha lafti plains jennuun tun. Asirra yoo dhufne isa sadaffaa laandifoormii maajorii keessaa pilaatoodha. Pilaatoo jechuun akkuma beeknu pilaatoo are large area of raised land that are flat on top. Isin large area yookiin lafa bal'oo guddoo taate lafa guddoodha isin raised garuu ol kaatuu lafa maaliiti raised lafa ol kaatuu flat on top gubbaarratti diriirtuti. Lafa tulluudha gubbaarratti ammoo flat on top gubbaarratti diriirtu taate. Plateaus may be formed by volcanic activity beneath the earth surface. Pilaatoon tun akkamitti uumamtu gaafii jettuuf pilaatoon akkamitti uumamti? Sochii volkaanoo by volcanic activity dhaan uumamuu dandeessi. Eessa jalatti? Volcanic activity lafa jalatti yookiin fuula lafaa kana jalatti yeroo sochii isaatiin uumamuu dandeessi. Sometimes pressure of the magma beneath is not strong enough to break through the crust and create volcano. Yeroo takka amma fakkeenyaaf pireejeriin yookiin maagmaan volkaanoon kan lafa jala jiru kun osoo deemuuti crust yookiin irra lafaatii fi volkaanoon tun dhootee ol bahuufaadhaaf no strong enough humna gaafaa dhabdi. Fakkeenyaaf dhiitooyiteetuma baafti. Dhoowuudhaaf humna hin qabdu garuu lafa keessaa kaatee jirti. Tulluu taateeti gubbatti diriirtuu taatee hafti jechuudha. Yeroo kana pilaatoo taati jechuudha. Lafti akkasitti uumamti. Hence kanarraa kun pushed up plateau may be installed by themselves in otherwise flat or sometimes close to the other jennaan jechuudha. Pilaatoon erga akkasitti uumamti jenne takka tuqaa lama immoo location and the related feature of the Africa. Kana jechuun location and the related argamaa fi amaloota lafa Afrikaati wajjin maaltu walitti related maaltu wal qabata waan joolaalla jechuudha. Argamaa fi locationaa fi feature yookiin amaloota Afrikaan qabdu wajjin maaltu walitti dhufeenya akkamtu jira kan jiru waliin ilaalla. Gaafii tanarraa kaanu jalqaba Afrikaan eessatti argamti? Maaliin isii beekna? Maaltu isii daangeessee jira? Jennee haa laallu. Yeroo laallu the continent of the Africa is bounded by the Mediterranean Sea, Red Sea, Gulf of Aden, Indian Ocean and the Atlantic Ocean. Kontinentii yookiin ardiin Afrikaa tun galaana Meditiraaniyaa, Red Sea yookiin galaana diimaa, galoo galaana Edanii fi
Indiyaan Ooshinii fi Atilaantik Ooshiiniidhaan kan fi baawundir taatee argamti yookiin marfamtee ni argamti jechuudha. Lafti Afrikaa jennuun it is divided into half by the equator. Haa ta'u malee sararri equatorii yookiin immoo sararri mudhii lafaa kun equatoriin lafa Afrikaa tana wal qixatti adda kuta jechuudha. Equatoriin kun jechuudha sararri equatorii. Viidiyoon isin agarsiisa. Africa is the second largest and the second most population continent on Earth after Asia in both cases. Lafti Afrikaa tun guddinaan sadarkaa lammaffaa fi baay'ina ummataatiin sadarkaa lammaffaa irratti kan argamtu jechuudha. Eega after maal? After Asia. Eega ardii Asiyaati guddinaanis baay'ina namaatiinis booskeesiidha gaa waa lama qabdi. Guddinaa fi largestii fi ummataas baay'ee qabaachuudhaan gamalachuutiin lammaffaa irratti argamte jechuudha. Africal aerial size kiiloomeetiri iskeerii 30.37 kanarraa ka'uudhaan total face area yookiin lafa ardii lafa guddoo tanarraa parsantii 6 uwwistee jirti. Tootaalii ardii yoo tana taate lafa guddoo tanarraa parsantii 6 uwwistee argamti lafa guuturraa. Ammoo laandii eeriyaa lafa qabaachuudhaan yookiin immoo lafa addunyaa tanaa guutuu bal'ina lafaa qabaachuudhaan parsantii 20 qabdi jechuudha lafa bal'ina lafaa. Akkasumas total population baay'inni uummataa bara 2020tti amma bara 2000 meeqa irra 2017 xumura irraa 18 seenuu deema. Bara 2020tti baay'inni uummata lakkoofsa uummata Afrikaa biliyeena 1.3 baay'inni namoota Itoophiyaa jedhameeti istimeettee jira yookiin tilmaamamee jira jechuudha. Ni nagaa waggaa muraasaa wagguma lamaa fi Africa accounts for about 16 world population. Akkasii asirratti ilaal kuno laal Equatoriin sarara kana laal Afrikaan tun laal sararri mudhii lafaa kun dhufeeti Afrikaa tana bakka lamatti adda baasanii gartaan laal dhabu godheekkatti. Equatoriin kun adda baasa Atlantic Oceaniidhaan marfamti, Indian Oceaniidhaan, Mediterranean Sea, Meegalaanni diimaan Red Sea kun olaas jira karaa Yamanii fi Suudiitti deemu kun akkasitti gaa argama. Tanan marfamtee argamti gaa lafti Afrikaa jennuun tun. Akkasumas Afrikaan tun home to 54 recognized sovereignty state. Biyya yookiin Afrikaan biyya meeqa qabdi yoo jennu taate lafti Afrikaa tun biyya 54 qabdi. Tamaal taate sovereignty state yookiin biyya abbaan biyyummaa sii kennameefii jiru tan beekamtee jirtu recognized taatee jirtu jechuudha. Biyya meeqa qabdi? 54. This division of Africa into almost two equal parts lengthwise across the equator makes the climate and physical condition in the north repeat themselves in the south. Kana jechuun amma Afrikaa tana equatoriin yookiin immoo equatoriin jenne kun sararri equatorii kana isin garisiisan bakka lamatti adda baasa. Bakka lamatti adda baasuun kun equal partiitti adda baasa la bakka wal qixaa lamatti haala dheerina isiitii wajjin. Kun maal uume jechuudha? Climatic condition fi physical condition uume jechuudha. Climatic condition haala qilleensaatii fi haala fiizikaalaa uuma. Kaabaa kibbatti irra deddeebi'ee jechuudha baay'ee. North south kaabaa kibbatti deddeebi'uudhaan haala qilleensaatii fi fiizikaalaa uumuu danda'a. Ayyee fakkeenyaaf waan kanaas dubbisaadha. Lafti Afrikaa tan diizertiin Saharaa South Party Afrikaati wajji wal fakkaatti waan joogaadha. Isa kana ilaaltan. Mata duree kana jalatti waan ilaallu major landform of the Africa. Lafoonni bifti lafaa yookiin landformiin Afrikaadha. Bifti lafa Afrikaa gurguddoon eenyu faadha kan jiru ilaalla. Lafti gurguddoon Afrikaa lafa akkam faa qabdi waan jiru ilaalla. Akkuma beekamu landformiin tun maaliin uumamti jenne paartii duraa san keessatti landformiin wanni isiin uumamtuun rizaaltii maaliti volcanic activity fi tectonic plotidhaan uumamti. Landformiin result of volcanic and tectonic processidhaan uumamti. This process form major landform of the
World as mentioned in the section above. Similarly, haaluma wal fakkaatuun several recognizing major landform. In Africa keessatti bifoonni lafaa gurguddoon beekaman hedduutu jira. Kanii fi gartee laandifoormii kana hubachuun baay'ee barbaachisaa. Laandi ispeesii fa'aa laandifoormii hubannaan isaa jechuudha. Hubachuun jechuun laandiskeep jechuun haala lafaati. Laandifoormii jechuun bifa lafaati. Greatly affect human perception. Human perception jechuun akkaataa hubannaa ilmi namaa waan takkatti hubatuu fi and the interaction with the environment. Naannoo isaatii wajjin walitti dhufeenya isaa akka hubatu irratti laandifoormii fi laandiskeepiin great affect dhiibbaa guddaa qaban jechuudha. Isaan kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Laandifoormiin ikoosiistemii waliin akkamitti hariiroo qabu. Ikoosiistem yeroo namaa jechuudha. Ikoosiistem jechuun all which consists all organisms and the physical environment with they interact. Ikoosiistem jechuun orgaanizimoota yookiin lubbu qabeeyyii tana hunda kana hammatuu fi physical environment illee akkamitti walitti dhufeenya physical environment illee kan of keessatti qabuun walitti dhufeenya qaamaan ka physical environment fi orgaanizimootuma cufaa kan of keessatti qabu ikoosiistemii dha. Qabachuun akkasii barbaachisaadha. Okay. Landform also affect, modify and influence climate. Amma maal jechuudha asirratti qalbeeffadhu walakkatti. Landformiin tun haala qilleensaa influence climate. Climate jechuun haala qilleensaati. Haala qilleensaa miidhaa irratti geessisuu danda'a, modify fooyyeessuus danda'a. Landformiin bifti lafaa haala qilleensaa irratti dhiibbaa geessisuu danda'a, modify gochuus ni danda'a jechuudha. Okay, akkamitti dhiibbaa irra gaggeessaa inni? Effect can be recognized both large areas as macro climate, small areas microclimate. Bifa laal akkamitti landformiin haala qilleensaa irratti dhiibbaa geessaa jennuuf naannoo guddoo keessatti yookiin large area keessatti bifa maaliitiin dhiibbaa geessa? Macro climateedhaan dhiibbaa geessa. Small area keessatti yookiin naannoo bal'inni xiqqaa keessatti immoo bifa micro climateetiin dhiibbaa irra geessisaa jechuudha. Qabachuu qalbeeffadhu tanaas. Asirratti dhiibbaa hedduu irra geessisan dhiibbaan san maal fa'aadha ka jedhuudhaaf effect on the landform on the ecosystem pattern and the process. Landformii irratti landformiin dhiibbaa ecosystem irratti landformiin patterns akkaataa fi adeemsaan dhiibbaa ecosystem irratti geessisuu danda'a. Tokkoffaa mee maal jenna? Landform attributes. Amaloota bifa lafaa. Amaloonni bifa lafaa kun maali? Attribute jechuun amala. Elevation ol ka'iinsa fa'aa. Steepness of the slope. Jajal'ina fa'aa qabaachuu fi aspektii fa'aa amaloota isaatiin illee dhiibbaa irra geessisuu danda'a. Produce many patterns. Akkaataa adda addaa hedduudhaan kan uumu yoo ta'u, wanti inni uumu sun maal taate? Determines ecological potential of the area. Dandeettii area tokko yookiin naannoo tokkoo san murteessu jechuudha wanti inni uumu sun. Lammaffaan landformiin region affect. Landformiin maal miidhuu danda'a ammas? Naannoo flow of the organisms. Yaa'insa organizimoota. Flow jechuun yaa'insa organizimoota. Organizimoonni tokko jiraachuu tokko keessatti yookiin flow yaa'uu keessatti dhiibbaa itti geessisuu danda'a lafti. Energy akkasumas anniisaa fi meeshaalee isaanii yaa'insa jara kana irratti illee dhiibbaa geessisuu danda'a landformiin. Sadaffaan dhiibbaa inni geessisu landform region affect the spatial pattern of non-geomorphic disturbance by fire and wind. Landformiin kun spatial pattern yookiin akkaataa qubannaa qubattee jiraachuu keessatti non-geomorphic disturbance jeequmsa geomorphic yookiin jeequmsa geomorphic jechuun
baay'achuu uummata jeequmsa baay'achuu uummata san hin qabu jechuudha fiduu danda'a. Akka uummanni hin baay'anne geessisuu danda'a. Fakkeenyaaf maaliin fiduu danda'a? Faayar ibiddi faan itti qabachuudhaan bubbee faatti kaasuudhaan akka namni achirraa godaanu taasisuu danda'a laandifoormiin. Ikkoosiistemii irratti illee dhiibbaan inni qabu jechuudha. Afuraffaan landiforms may resist change that geomorphic process create. Adeemsa geomorfikii jijjiirama adeemsa geomorfikiitiin uumamu kana landiformiin dandamachuu danda'a, resist godhuu danda'a, dandamachuu danda'a. Geomorfikii baay'achuu kana akka wanti geomorfik hin taane akka hin baay'anne godhuu danda'a lafti. Dandamachuu danda'a jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan protect biotic features and the process. Amalaa fi adeemsa biotikii ni eega jechuudha kanarraa ka'uudhaan. Inni jara afran kun dhiibbaa maalirra geessisu? Landiformiin ikkoosiistemii irratti geessisu jettaan. In Africa there are 4 significant landiform region. Afrikaa keessatti landiformii yookiin bifti lafaa gurguddoo fi barbaachisoo taate meeqatu jira? 4tu jira. 4 taateetu jira. 4 jira. Biyya lafti Afrikaa kun naannoo gurguddoo 4 qabdi jechuudha. Tokkoon naannoo afranii gizee walitti deebi'ee fiizikaal riijinii meeqa qabdi? 8 qabdi. Tokkoon isaanii naannoon kun fiizikaal riijinii 8 qaban, 8 qaban jechuudha. Isaan sanis eenyufaadha? Atlas Mountain, Sahara 2, Sahel 3, Savannah 4, Rainforest 5, Rift Valley, African Greatland fi Ethiopian Highlands Mountains Desert System of South Africa. Jarreen kan of keessaa qaba jechuudha. 8 jalaa qaba. Some of these regions cover large band of the continent such as African Massif, Sahara and Sahara Desert of keessatti kan hammatedha. Akkuma reefu irraa dubbanne lafti Afrikaa tun yookiin ardiin Afrikaa tun lafa gurguddoo 4 qabdi. Isaanis African Alpine System tiyyaan tokkoffaan, African Alpine System, African Massif, East African Highland and Rift System, Southern African Platform. Amma jara afran kana qabdi. Landiformii gurguddoo meeqa qabdi lafti Afrikaa? 4. Kunoo isaan afran kana. Okay. African Alpine Systemin maaliif keessaa qaba? Physical region oo maaliif keessaa qaba yoo hedduu taate? Atlas Mountain ka jedhamu kanaaf keessaa qaba. Lammaffaan African Massifin waa 4 jalaa qaba. Isaanis Sahara, Sahel, Savannah fi Tropical Rainforest tana if jalaa qaba. Eessa African Massifin. East African Highlandin and Rift Valley kun maaliif jalaa qaba? 2 jalaa qaba. Isaanis Rift Valley and African Great Lakes, Ethiopian and Eritrean Highland fa jalaa qaba jechuudha. Inni sadaffaa. Inni dhumaa kun immoo Southern Africa Platformin Mountain and Desert System of the South Africa fa if jalaa qaba. South Africa fa eenyu qaba? Southern African Platformitu qaba jechuudha. Tokkoffaarraa yoo kaane amma takka ilaalame each by one. African Alpine System lafti jennuun tun maal if jalaa qabdeen? Naarreefoo Atlas Mountain if jalaa qabdeen. Atlas Mountainsiin kunoo maalii? Kajoossi fayyadu. Inni kunoo maalii? Isarraa kaayonne contain range of mountains in North Africa that extends from Morocco to Tunisia. Gaarreen kaaba Afrikaa yookiin Afrikaa kaaba Morocco irraa kaasee jechuudha. From Morocco irraa kaasee hamma Tunisiyaatti kan babal'atudha jechuudha gaarri Atlas kun. It forms series of mountains chain including mountain yookiin gaarri kun duraa duubaan yoo keenyu taate gaarri isa keessatti argamu kan inni include godhu the anti-Atlas, high Atlas, middle Atlas, Reef Mountain, tail Atlas fi Sahara Atlas warreen jedhaniin kana
of keessatti qabata jechuudha wal duraa duuba. Kaartaa Afrikaa irraa hoo lafti Atlas Mountain jennuun tun eessatti argamti yoonne qarqara kanatti argamti la qarqara kana bakka gurraattii tana ni gartaame bakki gurraattiin tun kaartaa Afrikaa irraa Atlas Mountain tajaamtu san isii tana yaa qabadhu. Asitti deebinee garuu Atlas Mountain make up the Maghrib meaning west in Arabic. Atlas Mountain kun Maghriba yookiin Maghriba jechuun afaan Arabaatti Ingiliffaatti afaan Arabaatti Maghriba jechuun dhihaa jechuun mare waqtii yeroo dhiitu san. Atlas Mountain kun naannoo kara dhihaa jirtu sana make up godha yookiin uuma jechuun naannoo kara dhihaatti kaartaa irratti isin garseera. Naannoo kara dhiyaatan eenyufaa jira? Morookoo fa'aa, Aljeeriyaa fa'aa, Tunuuziyaa fa'aa jechuudha. Biyya sadeen ta'a. Eessarraa kaatee yoo hedduu taate extends more than kiiloomeetira 200 kiiloomeetira kan gaarri kun dheerina fa'aa qabudha jechuudha. Eessarraa kaayannaan yoo jette mee gara kibba dhiyaatiin South Westidha yoo ilaallu taate lafti Atlas jennuun tun buufata doonii Morookoodha. Morookoo poortii Agaadir lafa jetturraa haa jechuudha. Kibba dhihaatiin jechuudha. South Westidhaan. Garuu gizee kaaba bahaatiin yoo dhufnu taate eessa dhaabbata lafti kaaba bahaatiin eessa dhaabbata jennaan Tunuuziyaa capital magaalaa guddittii Tunuuziyaa tan Tunis jedhamtu keessatti dhaabbata. Haala teessuma lafaatiin yoo ilaalle topography of the mountain forms high divided between Mediterranean Sea in the north, the Sahara Desert in the south. Haala topography dha yookiin teessuma lafaatiin yoo ilaalle gaarri Atlas jennuun kun gama kaabaatiin noorziidhaan Mediterranean Sea yookiin galaana Mediterraaniyaati. Gama kibbaatiin Sahara Desertii dhadhaabbata jechuudha guddina isaatiin. Asitti as deebine lafti isii lammaffaan Afrikaa Maasiivii jedhamti maqaan isii. Afrikaa Maasiiviidha isii lammaffaan. Afur immoo kan jalaa qabdi lafa. Tokkoffaa irratti kan argamu Sahara Desertiidha. Sahara Desertii maali? Lafa Sahara jechuun dhageenya. Sahara Desertii jechuun Desert on the African continent. Ardiilee Afrikaa gammoojjii ardiilee Afrikaa keessatti kan argamtu Saharaan. Jalqaba eessatti argamti? Ardiilee Afrikaa keessatti argamti. Lafa bal'ina meeqa qabdi yoo jette miliyoona 9,200 square kiiloomeetirii qabdi. Kiiloomeetirii iskuweerii meeqa qabdi? 9,900 miliyoona 9,200 qabdi. Sorry. Kanaaf it is largest hot desert in the world. Addunyaa keessaa illee garmalee biiti kan oowwitu jedhamtee kan ifiifi dubbatamtu Saharaadha jechuudha. Saharaan addunyaa keessaa biyya akkaan oowwitu. It is cover entire North Africa. Bakka isiin North Africa yookiin Afrikaa kaabaa naannoo Afrikaa kaabaa jennuun tana Afrikaa kaabaa kana guutuu kan cover gootee argamtu uwwistee kan argamtuu fi Atlantic coast in the west gama dhihaatiin eessarraa kaati yoo jette lafti Saharaa kun qarqara galaana Atlantic irraa kaati. Coast yookiin qarqara Atlantic coast irraa kaatee gama baatiin eessa dhaabbatti? Red Sea galaana diimaatti dhaabbatti jechuudha lafti wanta jennuun tun. Yookiin Sahara Desertii tana keessatti mee biyya akkam faatu argama yoo fayyadna taate as keessatti dubbisuu dandeessu Aljeeriyaa, Chaad fa'a, Egypt, Liibiyaa, Maalii, uummata Morookoo fa'a warri kan akkanaa kun eessa keessatti argama yoo fayyaddan taate Afrikaa Maasiivii keessa Sahara Desertii keessatti argama jechuudha. Desertii. Onoolaal kaartaa irratti illee ilaalte lafa tana onoola hanga biicaadhaan sarramee jiru kun Afrikaa Maasiiviidha. The landscape of the Sahara is covered with the sun. Lafti Saharaadhaatu jechuudha. Cirrachaan yookiin dhagaadhaan kan uwwifamedha yeroo baay'ee akkuma argitan kana asirratti.
The Sahara Desert has enormous quantity of the reddish sand due that is weather form sandstone. Waan jedhan sandstone. Maal jechuudha? Saharaan dhagaa diimaa, dhagaa cirrachaa akka ta'e irraa haala qilleensaatiin miidhame baay'ee guddaa qabdi jechuudha. Amma diimina kana lafa amma suudii fa'aadha fakkeenyaaf. This sand makes up great sand sea called Egra. Dhagaan kun galaana jechuun cirracha jechuudha yookiin cirracha guddaa kan ergaa jedhamurraa uumama. Biyyeen kun eessarraa uumamti yoo hin taate saandiin kun dhagaan kun eessarraa uumama? Biyyee ergaa jedhamtu irraa kan uumamudha jechuudha. Biyyeen kun walitti dhufeeti ergaa kan jedhu uuma jechuudha. Dhagaa guddaa kana uuma. Elsewhere in the Sahara, Sahara keessatti saharuma kana keessatti bakka biraatti immoo saharuma keessatti bakka biraatti you find desert pavement of the pebbles on the top of the vast flat spaced sheets on the sand. Cirrachi kun bal'aa diriiraa ta'ee jechuudha. Bal'aa diriiraa ta'ee lafa bal'aa diriiraa gubbatti daandii gammoojjii yookiin immoo diizertii lafa taate keessatti diizertii peevertii warreen jennu yookiin diizertii keessatti gammoojjii dhagaa cilee irraa hojjetame argata. Dhagaa cilee irraa kan hojjetame amma fakkeenyaaf suuraa kanarra ilaaluu dandeessu. Gammoojjii kana keessatti dhagaan san dhagaa cilee irraa kan tolfame fa'aa argachuu dandeessa. Dhagaa cilee kunoo maal jedhama maqaan isaa? This type of surfaces fuulli lafaa kun maal jedhama? Reegaa jedhama jechuudha. Reeg kunoo asirra ilaaluu dandeessa. Inni dhagaa cilee fakkaatu reeg jedhama. Kan fi biyyee xirracha biyyee diimtuu fakkaatu kun ergaa qajamu kana uumu jechuudha. Beekamu tokkoffaa laallee jirra. Maal Afrikaa maasiivii keessaa tokkoffaa Sahara Deezertii laallee jirra. Lammaffaa irratti immoo kan argamu Saahel. Afaan Arabaati jechuun kunis Saahel waan jennuun kan argamu. Saahelii biyyi jennuun kun vast semi-arid region of the North Africa. Afrikaa kaabaa naannoo Afrikaa kaabaa kana keessatti semi-arid cinaan tokko yeroo takka yeroo roobaa fi bonna qabu jechuudha. Semi-arid jechuun semi jechuun walakkaa jechuudha. Walakkaan takka ganna walakkaan takka bona naannoo akkasiitti Saahel warri jennuun kun. To the south of the Sahara transition zone at the south of the desert and comprises the northern part of region known as Sudan. Lafti inni irraa ka'u kun zoonii jechuun kibbaa jechuudha. Kanaaf gammoojjii taate diizertii taate zoonii ce'umsaa jechuudhaan kan beekamu kan uumtuu fi akkasumas northern part zoonii kibbaatiin immoo lafa saharaan tokko laftummaan Saahel jennuun tun Suudaanitti kan dhaabbattu jechuudha. Isarraa kaati gama kaabaatiin gama kibbaatiin Saharaa yookiin naannoo gammoojjii tan tiraanzishinaal zoon jedhamtu irraa gama kibbaatiin Suudaanitti dhaabbatti jechuudha lafti tun. Saahel jechuun jecha Arabaati. Hiikni isaa maali? Shoor jechuudha. Shoor jechuun maal jechuudha hiikni isaa? Shoor jechuun galaana jechuudha. Galaana qarqara galaanaa jedhanii warra Arabaatiif baaseef Saahel jedhanii maqaa isaanii qarqara galaanaa yookiin shooriidha galaana. Lafti tun ammas maal jechuudhaan beekamti? The Sahel land are grassland and savanna. Lafa maal jechuudhaan beekamti? Lafa dheedaatii fi grasslandii fi savanaa jechuudhaan beekamti. Lafa margaatii fi savanaa jechuudhaan beekamti. Sahel warri jennuun kun. With scarp area to the north. Gama kaabaatiin maaltu argama lafa kana keessatti? Yoo siin jedhanii si gaafatan iskarbiitu argama. Iskarb jechuun naannoo margaati yookiin citaafaatu itti miira naannoo margaati jedhaniin. Gama kaabaatiin ammas altering area of the tree. Wal jijjiirraa mukaatii jira achi keessa. Garuu gama kibbaatiin hoo maali yoo siin jedhan mainly irra caalatti akshiishiyaa waan jedhaniin kanaaf argama. Eessatti gama kibbaa naannoon tun kaaba keessatti
lafa margaatii fi mukkeeniitu argama naannoo mukkeeniiti. Gama kibbaatiin immoo saawuziidhaan akshiishiyaa jedhamutu keessatti argama jechuudha. Lafti saahilii tun walakkaan takka bona walakkaan takka ganna jenne semi arid jechuun akkasiidha. Akkasii the semi arid grassland of the Sahel has natural pasture. Pastoraalis jechuun horsiisee bultoota jechuudha. Lafti saahilii tun grasslandii qabdi jenne yookiin lafa dheedaa yookiin lafa margaa kan uumamaa qabdi jechuudha. Kan uumamaa qabdi land covered with grass and other low plants suitable for grazing animals. Kana jechuun lafti kun dheedaa fi low plant yookiin biqiltoota kanifii fi grazing animals bineensonni dheedaniif baay'ee maali suitable mijatuudha jechuudha. Margaa fi biqiltoonni bineensonni dheedaniif baay'ee mijatuudha lafti tun. Lafti tun lafti saahil jennuun tun. Akkasumas maal qabdi isiin tun low growing grass marga suutaan guddatan qabdi. Akkasumas ende tall herbaceous perennials biqiltoota baalli isaanii dhedheeraa waggaadhaan qabduuf koisaa qabdi. Biqiltoota baalli isaanii akkam toolii ta'an jechuudha. Dheeraa biqiltoota baalli isaanii dhedheeraatiif keessaa qabdi. Kan yoo dheedaa margi isaanii suuta guddata. Biqiltoonni isaanii immoo baala dheeraadha. Perennials jechuun dhiiraa jechuudha. Wagga baraan kan argamuuf keessaa qabdi jechuudha. Kanaaf hence there is plenty of forage for the livestock, camel, pig, ox and grazing cattle and sheep. Kanarraa ka'uudhaan horsiisee bultoonni plenty ta'an yookiin baay'ee ta'an jiraatu lafa tana keessa. Maal fa'a horsiisan? Camel akka gaalaa, pig, ox re'ee, pig, grazing cattle and sheep loowwanii fi hoolota dheedan sheepii fa'a hoolota dheedan fa'aadha horsiisan jechuudha. The landscape of the Sahel is similar to the savanna type. Lafti saahilii tun yookiin lafti saahil jennuun tun lafa saavaanaati wajjin wal fakkaatti jechuudha. Lafti saahil jennuun tun eenyu wajjin wal fakkaatti? Saavaanaa wajjin wal fakkaatti. Kanarraa haa ta'u malee it is tends to merge. Merge jechuun maal jechuudha? Merge. Amma silkee gisee konferansii gootan merge hin jettu. Merge jechuun ida'uu jechuudha. Ida'amu yookiin dammaramuu jechuudha. Tends to the merge into desert because human activities and climate change. Sababaa sochiilee ummataatii fi jijjiirama qilleensaatiin gammoojjummaatti dabalamuu barbaadan jechuudha. Eenyu isaan? Saahiliin tun gammoojjummaa saavaanaa kanatti dabalamuu barbaaddi. Sababa maaliitiif? Human activity and climate change. Don't forget, save your mind. Daffaa irratti argamna. Lafa Afrikaa maasiivii keessa isas daffaa. Tokkoffaan Saharaa diizertii, lammaffaan Saaheliidha, sadaffaan Saavaanaadha jechuudha. Lafa Saavaanaa. Saavaanaan tun maali? The Savannah is transitional region between rainforest and Sahel grassland. Maal jechuudha? Ce'umsa jechuudha. Transitional jechuun ce'umsa. Naannoo ce'umsaati. Jidduu maalitti argamti lafti tun? Rainforest. Bosona rooba qabuu fi Sahel grassland. Lafa dheedicha Sahelii tana jidduutti lafti argamtu maal jedhamti? Saavaanaa jedhamti. Saavaanaan eenyu fayyadamutti argamti? Rainforestii fi Sahel grassland jidduutti argamti jechuudha Saavaanaan. The African Savannah region is tropical grassland with few trees and shrubs. Kana jechuun Afrikaan Savannah naannoo Afrikaa Savannah kana warreen jiraatan grasslandii jechuun dheeduu yookiin lafa dheedaa
mukkeen fiwii qabdu yookiin waa xiqqishoo qabdu jechuudha. Fiwii jechuun waa xiqqoo jechuudha. Mukkeen waa xiqqoo qabduu fi sharp biqiltuu waa xiqqoo qabduutu achi keessa jiraata lafa saavanaa kana. Sharp jechuun maal jechuudha? Biqiltuu jechuun biqilaa kana woody plant smaller than the tree and has very short stem with branches near to the ground. Biqiltuu akkamtu lafa saavanaa kana keessa jiraata? Mee addaan isinii baasaa dhageeffadhu. Biqiltuu muka yookiin mukkeen tirii warreen jennuun kanarra biqiltuu smaller taate xiqqishoo taate biqiltuu mukarra xiqqoo garmalee smaller zaanii taate akkasumas jirmisii istiriimiinsii baay'ee very short baay'ee xiqqaa ta'ee fi branches dameeleen isaatu maal near to the ground lafatti kan dhiyaatu muka garmalee gaggabaabaatu achi keessa jiraata saavanaa kana keessa. The trees in the savannah drought resist trees. Mukti saavanaa lafa saavanaa keessa jiraatu droughtii yookiin goggoga muka dandamachuu danda'utu naannoo kana keessa jiraata jechuudha. Drought resist tree mukkeen goggoga yookiin bona dandamachuu danda'utu achi keessa jiraata. The tree and shrub species in the savannah usually shed their leaves during the dry season. Muktichi keessa jiraatu kun tirii yookiin mukni kun ende sharbi biqiltuun achi keessa jiraatu saavanaa keessa jiraatu siizinii yookiin waqtii gannaa waqtii bonaa diraay waqtii goggogaa jechuudha. Baala isaanii maal godhan ni harcaasan jechuudha. Shed their leaves. Shed jechuun maal caayaa yookiin baalli biqiltuun achi keessa jiraatu yookiin mukkeen achi keessa jiraatu baala isaanii waqtii bonaa maal godhan ni harcaasu jechuudha. Lafti saavanaa mukkeen saavanaa keessa jiraatu. The shading of the leaves is adaptation process of the tree to the all year round hot temperature of the savannah. Jechuun adaptation processiin naannoo kana keessatti walbaruun adeemsa isaan walbaraniin kan mukkeen kanaan jechuudha. Waggaa guutuu keessatti addaapti godhanii waan jiraniif sheedii isaanii maal godha yookiin baala isaanii ni harcaasu jechuudha. Wal baranii ni jiran. Sababa maaliitiif waggaa guutuu hootiidha jechuudha. Tempereecharii isaanii saavanaa kanatti garmalee ol kaa'aa waan ta'eef. This adaptation reduce water loss from the plant. Maaliif faayidaa qaba jennaan kun honguma kanaaf faayidaa qaba. Baalli buufachuuf yookiin adaptation processii qaba jennee laasitti. Adaptationiin kun maaliif faayidaa qaba jennaan reduce water loss from plant. Biqiltuun san bishaan akka gadi hin dhiisne bishaan akka irraa hin baanee fi bishaan akka irraa hin baane hir'ise jechuudha. Bishaan baala buufachuun san gaariidhaaf maaliif jennaan bishaanumaa akka irraa hin baasne godha jechuudha adaptationiin sun. Lafti saavanaa jennuun san Afrikaa gama kanatti argamti laa. Lafti ardiin saavanaa tun garmalee guddoo waan taateef dillu tun ardii saavanaati. Fakkii irratti akkuma argartu biqiltoota saavanaa keessa jiraatan asitti boodaan isin ibsa. Based on the vegetation type gosoota biqiltuu achi keessatti biqilanii san irratti hundaa'uudhaan jaamma based on achi irratti hundaa'uudhaan saavanaa region has two important part. Lafti saavanaa yookiin naannoon saavanaa tun kutaalee barbaachisoo lama qabdi. Isiinis eenyu fi eenyu jaamti? Woodland lafa bosonaatii fi tall grass savannah. Lafa saavanaa jechuun margaa fi mukkeen dhedheeraatii fi mukkeen dhedheeraa qoree qabu. Lafa kanatti adda baanga. Lafa mukkeeniitii fi bosonaa fi lafa margaatti adda baangoo. Lafa margaatii fi margi sanillee kan maal qabu toornii qabu qoree qabutti adda baahan. Lafti saavanaa biqiltoota isaan irratti hundaa'uudhaan woodlandii fi giraas saavanaatti adda baati. Lafa margaatii fi bosonatti. Savannah woodland in the savannah woodland lafa saavanaa bosonaa keessatti yoo ilaalle tree are widely spaced. Mukni
baay'inaan argama widely baay'inaan argama bosona waan ta'eef mukni baay'inaan argama sababni isaatis there is no enough soil moisture during the dry season to support the full tree cover sababa kanarraa kan ka'eef mukni baay'inaan argama jechuudha yeroo waqtiin gannaa kana keessatti yeroo waan mukni haguugee jirreef the open spacing let dense low layer asitti dhiifama waan hin dogongoree jira lafa saavaanaa kana keessatti widely spaced mukkeen jechuun tiriin yookiin mukni adda faffagaatee argama maaliif jennaan waqta bonaa ganna jiidhinsa san dhufee wanni goggoisu waan hin jirreef adda faffagaatanii argaman eessa keessatti Woodland keessatti mukni akkamitti argama widely spaced adda faffagaatee argama jechuudha sababa kanarraa kan ka'e open spacing let the dense lower layer grass developed boollitii yookiin u'uraan wayiifaan baay'inaan mul'atte jechuudha lafa san keessatti the woodland has open laftii woodlandidha babbanaa ni qabdi yookiin openis ni qabdi paarkii fakkaatti laftii bosonaa maal fakkaatti lafa banaa yookiin paarkii fakkaatti like appearance oggolaalan jechuudha oggolaalan maal fakkaatti paarkii san maal jaamti lafa woodlandii yeroo saavaanaa woodlandiin kun widely spaced giseennu fakkii kanarra ilaaluu dandeessa amma adda maal ta'anii jiran adda faffagaatanii argaman jechuudha mukkeen okay asitti immoo yoo dabarre in the tropical savanna woodland of Africa woodland Africa keessatti ilaallee turre the tree are the medium height medium height qaba mukni woodland Africa tana keessatti heightiin isaa yookiin dheerinni isaa mediumidha jiddugala qabdi jiddugaleessa ta'e qabdi tree crows flattened or umbrella shaped shapein isaa yookiin immoo mukni lafa taan keessatti jechuudha bakka lamatti adda qoodne namre lafa tana keessatti umbrella shape bifa fakkaatu qaba yookiin flattened diriiraa qate amma asirra ilaaluu dandeessa umbrella fakkaataa micaayaa akka jala ta'anii kana fa'a the trunks have the thick trunkiin isaa yookiin jirmi isaa baay'ee maaliidha furdaadha jechuudha tiikidha raaf break qal'aa qabaas ammas jirma furdaa fi qallaas ni qaba jechuudha raaflii qaba jechuudha some species of the tree are bakka takkatti mukkeen tokko tokko xeromorphic formii qaba jechuudha zero forms kana qaba adapt to the dry environment with the small leaves and the thorns yeroo kana maaltu jira ni beektaa kana keessa adapt dry naannoo kanatti goggoginsa yookiin dry goggoginsa waan dandamatuuf small leaf baala xixiqqaa qaba liivii yookiin baala xixiqqaa fi qoree qaba jechuudha toornii qaba qoree mukkeen kun yeroo kana baalleen xixiqqaa fi qoree qaba jechuudha other are border leaves decided spread that shade their leaves in the dry season bakka biraa keessatti naannuma tana ta'e bakkuma biraa keessatti jechuudha gosoota baalaa bal'aa qaban kan baala baqaqsanii fi yeroo goggoginsaatti baala isaanii akka dhangalaasan baala isaanii akka buufatan illee jiru yeroo bira maal godhan their shade is leaves in the dry season waqtii bonaa yookiin yeroo goggogaa baala isaanii irraa buusan jechuudha eessatti gaa azar boordii naannoo biraa fa'aa keessatti fires occurs frequently in the savanna woodland during dry season savanna woodland keessatti yookiin immoo yeroo baay'ee savanna woodland keessatti balaan ibiddaa ni mudata gizeetam siizinii dry siizinii waqtii goggogaa keessatti balaan ibiddaa yookiin ibiddi yeroo
gogiinsaa bosona saavanaa keessatti yeroo baay'ee kan mudatu yoo ta'u, but garuu the three species are mostly fire resistance. Mukni achi keessa biqilu san, biqiltuun mukaa kan achi keessa biqilu san irra caalaan isaanii ibidda sanuu kan dandamachuu danda'an jechuudha. Yoo itti qabates hin goggoisu, kan dandamatu achi keessa biqila. Inni san kun mukkeen akkana kana fa'aadha. Yeroo baay'ee waqtii bonaa faayiriin yookiin ibiddi frequently yeroo irraa gara yerootti gisee waqtii bonaa amatu kan mudatu ta'uudha. Har'aaf asumarrattiin dhaaba hangumaan beekurraan wanta isiniif gala jedhee itti yaadee isiniif qopheesse. Har'aaf asumattan dhaaba. Dubbisaa laayyoodhaa sheeris godhaadha. Hiriyoota keessan hunda biraan gahaa jabaadha.